sila jati wala kana robote ko tubali na mafu amma khale tarama tarasha si fanna nanje tarama se barbaadu je yo aro managaru wate tarama tarasha kapena je barbaadu je ha je gana man telefono tarama tarasha suna je suraf dema sigale aje suraf dema jechuudha rakkenna aje su godes gare isa warroota sira tiktok keessa telefoona abalu naakanni abalutti kanni hajaartiiti janaa sodaachisu viidiyoodhaafi kana kana deddeemu isaanii jechuu dhageeffadha akkana jaanii akkana walii qaqqaban wala gruupi isaaniitiif inni sa'aatii danaa ku firiidama kiyyaan deemee bakka takka dhaquu hin danda'u yoo gabbee wakii deeme na duuba deema hayyee eegasiiruuga dhagee galgala dhufanii cheek na godhan waan takkaa jira waan ati gootu wanni ati gootu mootummaa beeksisi har'a gabaabaa mootummatti bai baate arsiibaa jabdu barbaanne maaliif ni beekta ani immoo wanta killee inni waan amma dura dara geggeessa sin jiru sin ajjeessa jiru sodaachisu isaanii sodaa waan ajjeetti isaatii sin qaban Asijeemi. Ya, ana wanta isaat ilmoo isaatiiraas rakkinaas. Suuti viivuu mataa isaatti yakkanaan jechoonni akkanaafu mucayyoon viivuu nama hammeenya isarratti yaaduu fedhuu miti. Hammeenya takka nama isarratti yaaduu fedhuu miti. Ani waan biraa bira kuteeti na shakkii fi waan kan hunda feesbuuka kiyya tarakkabsiisee fi silkii kiyya tarakkabsiisee waan hunda kiyya tarakkabsiisee osoo biraan na shakkii galgala bakka narra futte na hunda sababa san ittiin biraa deemee argachifannee. Amma maal jette? Dhageessanii? Feesbuuka hundaan itti kanneetti yoo inni kana shakkulleete. Feesbuuka hunda itti kannite galgala bikka isiin ciistutti deemee hudhe ajjeesuudhaaf. Sababa sanittiin deemee kaampii seenee yeetti. Amma sini galami? Sini gala. Oromoon biraa sini galami isinif. Harargeen galuu fi isinif hoo ni gala. Itti dhiisa uummata keenya. Itti dhiisa. Isinif ka galami Oromoon naannoo biraa. Dhiifadhaa jira. Mootummaan suquban qabdu as keessa jee. Mootummaan suquban qabdu keessatti si jeesa. Akkanaatiif hin qabu. Namni waljaanittu baatillee biyya namaa keessa walii jira kafiitiif qabiiti. Jeetiin qabadhee deemu jiraan. Ani waree namaatiif waan namni naannoo guyyaa takka fudhadhee deemu. Warroottan suuraa hacaaluu qabatanii deemtan baha keessa uummata reefka. Saayibbotan isaa diraamaa dalaganii nama. Reefka profaayila godhatee deemu. Baay'ee keessatti hin dhageemin takka haduraati. Haduraa? Ala waan takka waan hin dhageemin. Rabbi fayyaa siifatu. Yoo illee rabbi irraa na gaafata. Bakka amma sanatti amaneetiin jiru duraan akkamitti kana naan jaanii maqaa na balleessaniif sababa waan deemuuf ammaan tana baafatee jira. Sii galee? Yaa baafatee jira bar. Fuudhuudhaatiin deemaa manarraa yaa'ina godheeti guyyaa tokko mana saayiruu isaa dhaqee guyyaa jahaatti dhalaa saddeet jira jaree deega mana dhalaa deemee guyyaa lama fulee. Xiqqooma godheeti finarra dabaree. Siinaa caalaa jaarsa alitti obboleessaa siinaa caala jeetiin mana dhalaa guyyaa lama fulee dhalaa saddeet jira jaree ni eege. Yaa'u wallahi namni kun silaa dhalaa nama tiktok irratti inni wajji bahee wajji dubbii godhu sana nambarii isaanii waatsaappii hundarraa fudhatee gizinaan si bila godhe uummata sanirraa deemee fudhatee naa barreessaan. Namni kun waatsaappii riseejii namaa ni deebiti. Yoo waan takka godhan boruu isaa qamaatitti godhatan ajjaarti kaalmu jaammalee waa diddimii na beeku hin jiruani. sanii miti yoo bar waan tokko jira amma heelu alaalama namni tokko dhugaadha jaarsaa jaartii wal lolu. Jaarsa jaartii wal lolu walitti deebi. Wallola kaagattaa'ee waan akkanaa maaf gootaa yoo deemee dura wallola keenya namarraa hin dhaga'an. Garuu sila Wallola isaanii eenyurraa dhageessi? Namarraa dhageessi jechuudha. Dhageessanii? Wallola eenyurraa dhageessi? Hattoota garee Jarman san ifi hattoota garee TikTok keessa tetteessu jedhan. Uummata baalagoota warra silaa inni suuraa ifi kana viidiyoodhaaf kana waraabee isaan sanitti ergusan gartanii warra deema jaartii tiyyatana naa sodaachisisee itti kanu sanirraa dhageessi jechuudha. Wallola isaanitti hima. Dhiira akkanaa qabna jechuudha. Dhiira harargeera wasa ka jaartii isaa suuraa kaasee namatti ergu qaanyi bartu. Qaanyi dhalaan teenya feeki. Dhiirti teenya baddee jirti akka gaariitti feeki.
Gartii fi dhageeffadha. Garteemi wallola qaama lameenii garteemi alatti gabbaasuun qabu takka jedhe. Sigale deebi'ee immoo telefoona namaatiin waasin jechuudhaas garteemi silaa namaa fi kana kanallee sitti ergee akkanaa fi kana deemaa na arrabsaa jechuu hin qabu. Bartuun qaanyidhaa bartu. Haya. Number isiitiin na barreessi. Number dhalaa TikTok irraa kanatti hin barreessiniin hin qabu. Gizeen asiin biloog isa godhu. Beerran hundinuu isaa wajjin isii arrabsan jette. Waan inni beeku hundee waan ani akkaan beeku namni haaraami yeroo fudhatee saragaaggeeti yeroo waliif kanneen taa'ee bakka namni jiratti jaarsaa jaartiidha taa'ee wajjin haasa'u. Ani akkasitti hin beekan. Piraayiveetii jaarsaa jaartii wanti jedhamu. Private jasa jaartiin bichaan qabdu tanii naansi namarraan dhageen takkan jirtu waan naaf taatuun beeku. Takkan jirtu. Yaaboo biyya hin namni silaa wal dhabdee ifii kanallee beektee gabbaasu hin qabu. Maal jaaniin deemanii jaartiin teetan sifiraaf hin tolinii tur nama biraatti tolaa miti ani maallaqa jecha asitti dhufne. Jaartiin ta'e firaaf hin tolin lakkaa firaafin toleettee dhufte. Firaafin toleettee dhufte. Ani maallaqa. Lakkaa bara. Ani maallaqa jecha asitti dhufne. Isaan walii galteeti. Ani gaafan isa maallaqa inni harkaa qabu jechaanii harkaa qaba gaafan isa dhufu. Ati bar jaartiin firaatii miti bara. Yoo isaan akkasitti illee kan eeggatan ta'e jaartii wanniiti ati. Ati firaati ati. Tanan tokkooti. Bara ammoo maallaqa xiyyeeroo naaf kan tuubaattee lubbuun si fudhadha jee itti mukkoo yoo agartu fudhadhu jeenitti nama raadii se'anii waan barbaade haa godhu. Cal jalaa jee. Namni ilmoo qabu ka ilmoo isaatiif iyyaadin siif iyyaadu kun naasitti hima. Yaa ilmoo kanneetiin dhufa jee bara mootummaa kanneen dhufa jee. Ilmoo mootummaa kanneetii fi ana waan godhu dhufa. Dhageessanii ilmoo mootummaa kanneeti najjeesuudhaa dhufa itti himee jira. Kanaachi akkam feetan? Akkam feetan kanaachi immoo gurra hin qabdan. Gurra biraa firra kaayaati hoota. Mucaa isaa mootummaa kanneeti isii jeesuudhaa itti dhaga jechuudha. Itti himee jira bara akka isii jeesu. Sharayaan zaayirii bara. Wallulli isaanii arraa miti. Odoo elemoo adiifaan hin dhufinii jette natti himte jechuudha. Eenyutti himatti duuba mucayyoon tun? Warroottan jarman keessa jiran hundi isaanii irra wal jaaranii jira. Eenyutti himatti? Namni lakkaa nama itti himatu hoggaa hin qabne bikka biraatitti wanni ijaa jechuudha. Biyya biraatitti ija baasa. Sigalee. Kan. Dhageeffadhaa. Mootummaa fi kanneen aduma jee. Ilmoo mootummaa kanneen sin waajjeessu dhufa. Laal wanni gootu rikoordu godhi. Kana. Kan rikoordi godhee irratti namaan biraati isarraas fukuun barbaadu waan takka irraas fukuun barbaadu. Rabbiin irraanfachiisee jireenya isaa. Waan tokko jira laala mataajuun gowwaadha hambaallee hin qabu. Taajuun naan hin beeku nama kanaan naaf firaa kan hin beeku taajuun ni beeku taajuun garaan isaa qaliidha. Bifa kana deemu kanaan namaatiitu isa olii gadoofa. Taajuun akka goshaa ajinaniiti hara namni qabee deema. Ani bartee jiru.